jedheetu itti dubbate. Yeroo kana Aggaar mataa ishee gadi buusee imimmaan fuula ishee irra dhangalaasaa jirtu, imimmaan fuula ishee irra lolaasaa jirtu gaafa asii ol jettu bakka mucaa ishee ciibsitee jirtu sana biraatii lafa gogaa keessaa gargaarsa ergamaa Waaqayyootiin lafti gogaan burqituu bishaan gaarii burqisiisee dhagalan ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'uuti. Ergamoonni Waaqayyoo akkasittiin nama gargaaru, ergamoonni Waaqayyoodhaa akkasittiin nama qaqqabu saba Waaqayyoo. Gargaarsi isaanii kitaaba qulqulluu keessanii dubbisna yoo jenne hedduudha. Dubbannee seenaa isaanii seenessine waa ergamoota Waaqayyoo xumuruu hin dandeenyu saba Waaqayyoo. Yeroo baay'ee garuu namoonni gargaarsa ergamoota Waaqayyoodhaa yeroo isaan itti hubachuu dadhabantu agarra. Yeroo garaagaraa seenaa namoota baay'eedhaa kaasanii yeroo isaan barsiisan ni dhageenya. Ergamaa Waaqayyoo irratti garuu akka wanta kitaaba qulqulluu irratti hin barreeffneetti yeroo isaan dubbatan agarra. Kutaa kitaaba qulqulluu keessaatii kanneen akka Maariyaam Magdalaawit iddoo garaagaraatti sa'aatii garaagaraatti mana garaagaraa keessatti ni dubbatama. Gargaarsa ergamoota Waaqayyoo waa'een araarsummaa isaanii garuu hin dubbatamu saba Waaqayyoo. Anaaf akkanaa galutti tarii namni ijni isaa ergamoota Waaqayyoo gargaarsa isaanii arguu hin dandeenye yoo jiraate Waaqayyoo ija harree balaamiidhaa isaaniif haa kennu jechuun barbaada. Harree balaamiin beektu? Harree balaam namoota yeroo ammaa yookiin dhaloota yeroo ammaa caalee dursee ergamaa Waaqayyoodhaa kan ergedha. Ergamoota Waaqayyoo gargaarsa isaanii guddina isaanii agarree akka nuti isaaniin galateeffannu Waaqa nu taasiseef galannuuf isa Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isa qaroo keenya nuuf saageedhaati. Bara kakuu haaraa keessatti gaafa dhufnu Wangeela Yohaannis boqonnaa 20:13 gubbaa gaafa ilaallu akkasuma Wangeela Maarqos boqonnaa 28:1 kaasee hanga 8tti yoo dubbisne argachuu dandeenya. Du'a gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosiin lapheen isaanii kan gadde, lapheen isaanii kan cabe, dubartoonni kanneen akka Maariyaam Magdalaawit yookiin biyya Magdalaa, kanneen akka haadha Yohaannis yookiin haadha Yaaqoob, dubartoonni kan biraan shittoo gatiinsaa jabaa kan ta'e hiddaa muka nardoos irraatii kan tolfame qabatanii ganama obboleedhaatiin bakka awwaalchaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin yeroo deemanii jedhanitti bakka sana bakki awwaalcha ergisa isaatii saaqamee jira. Dhagaan itti hirkisan sun irraa kaafamee jira. Yeroo kana gaddaan guutaman, yeroo isaan gaddaan guutamanii jedhan kanatti ergamaan Waaqayyoodhaa isaan jajjabeessuudhaatiif bakka sanatti akka inni bu'ee jiru qulqulluun abbaan keenya Maatiyos barreesseetiin jira. Maatiyos boqonnaa 8 gubbaarra gaafa ilaallu jecha ergamaan Waaqayyoos isa fannifame Kiristoosiin akka barbaaddan nan beekaa, garuu amma akkuma kanaan dura jedhe sanatti ka'eera akka kana hin jiru isaaniin jedheedha. Duuti isarratti amoon qabu waan ta'eedhaatiif kanaan dura akkasi barsiisaa ture sana, kanaan dura waa'ee du'aa tumsa isaatii akkasinitti himaa ture sana du'aa ka'ee jira, warra du'anii jiran keessaa ka'ee jira jedhee ergamaan Waaqayyoodhaa isaanitti dubbate. Kana booddee kanneen akka Maariyaam Magdalaawit, dubartoonni kan biroon haati Yohaannis fa'aa callisanii dhaabachuu eegalan.
ergama